jamne isiniin jedha jabaan sanyiin idashuu dhaloonni hojjate hordoftoonni fi daawwattoonni miidiyaa caffee biyya alaa fi biyya keessa teessanii nu hordoftan marti keessan torbaniin qophii farra hiyyummaa qabannee kan isin dhiyaachaa turre guyyaa har'aas isiniif qabannee dhufnee jirra. Qophii keenya gaa farra hiyyummaas torbanii akkasuma hojiilee waan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa hojjetanii fi odeeffannoo hedduu isinii qindeessuun isinii qabannee isin biraan ga'uun beekamna. Guyyaa har'aas qophii keenya farra hiyyummaa qabannee isin dhiyaannee jirra. Qophii farra hiyyummaa keenyas keessumaa godhannee namni qabannee isin dhiyaannee jirrus pirezidaantii yookaan hoogganaa waadaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa kan ta'an obbo Sanyii Idashuu isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Aga goolaba qophii keenyaatti nu faana turtii taasisanis affeerraa keenya. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa marti bakka ayyaana cuuphaa bara 2014 nagaan geessan isiniin jechaa gara qophii keenyaatti kan isin dabarsinu ta'a. Qophii keenyas itti fufnee aga goolabaatti nu hordofan affeerraa keenyadha. Ayyaana cuuphaa bara 2014 baga nagaan geessan isiniin jedha. Ayyee isinis baga nagumaan geessanii ayyaana cuuphaa bara 2014 isin qofa sirriidhaan akkasumas hordoftoonni amantaa ortodoksii kan ta'an marti isaaniiyyuu baga isaaniin ga'ee jenna. Hundi keenyayyuu baga nu ga'e ayyaanni kan nuti kan baranna an tokkummaa an jaalalaa isaaniif haa ta'u nuufis haa ta'u hunda keenyaaf haa ta'u biyya keenyaafis nageenya haa ta'u jedha. Bareeda ayyaana cuuphaa mee akkamiin ibsitu? Ayyaanni cuuphaa isiniif maali? Egaa ayyaana cuuphaa gaafa jennu ayyaana cuuphaa keessatti wantoota hedduutu jira, wantoota hedduutu hammatamee jira. Ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Ayyaana kan hordoftoota kiristaanaa qofaan kabajamu osoo hin taane wantoota ta'an hedduutu jira amantaa kana keessatti. Bifa kamiin ibsitu amantaa kiristaanaa ibsitu? Amma beekuun ibsarreedha malee kana keessatti illee baay'ee beekumsa hin qabu. Hubannoo isaanii keessatti hin qabu. Garuu amantaa cuuphaatiin wal qabatee cuuphaan amantaa hoo jedhamu Gooftaan Yesuus Kiristoos waan sadi saba Itoophiyaadha. Wanta saba addunyaa kana nama uumama ta'ee lafarra jiru hundasaa barsiisuudhaaf jecha cuuphamuu danda'ee jira. Cuuphaan sunis waan sadi inni barsiise keessais tokkoffaa kabaja namaaf hammam akka qabu safuu yookaan immoo abboomummaa namni namaaf hammam akka abboomummaa qabu Maxxanfaa Yohaannis jedhamee yookaan cuuphaa Yohaannis jedhamee hordofaa isaatiin gadi bu'ee ofii isaatiin cuuphamuun isaatiyyuu tokkoffaa baay'ee barnoota guddaadha kenna jechaadha. Lammaffaan jaalalaadha. Kan biraa cubbuu ofirraa qabu hunda namni kamiyyuu cubbuu ofirraa qabu dhiqachuu cuuphamuu akka qabu cuuphaadhaan akka barsiisudha jennetti kan yaadnu. Kan darbe Maxxanfaa Yohaannis irratti kan kadhatamu waan baay'eetu jira wangeela irratti dubbifamus kanaaf cuuphaan irratti hirkataa waan baay'eedhaaf barsiisaa jechaadha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti guyyaa har'aa kana hunduu bifa bareedaa ta'eetiin qophaa'ee jiru jechaadha. Kana fakkaata. Galatooma amantaa kiristaanaa ta'uu baattanis ibsa bal'aadha kan isin laattanii jirtanii. Amantoonni amantaa kiristaanaa warreen hordoftan marti egaa amantaan gosa yookaan bifa hin filatu yookaan immoo abbaan amantaa fi hordofuu danda'a. Amma beeku yookaan amma galuuf tokko immoo waa'ee amantaa tokko ibsuus ni danda'a jechuudha. Ibsanii jiru. Gara hojiilee waadaan keenyaa hojjetutti yoo isin deebisu immoo yeroo mara ibsa baasaa turre feesbuukiidhaan. Ortodoksii mati malee baay'ee kiristaanaani. Ortodoksummaa mati. Ortodoksii fi kiristaanni garaagarummaadha. Kiristaanaan kiristaanaan haa ta'u malee ortodoksii mati. Dooktoriin ortodoksii baay'ee beeku. Gaaffii dogoggorsaa sororsinii jira. Yeroo mara ibsa baasuun keenya ni yaadatama akka hawaasatti peejii fuula feesbuukii waandaatiinis yuutuubii keenyaanis
ibsa baasaa turre namoonni hojjettoota waldaa kanaa ta'anii osoo hojjetanuu dantaa dhuunfaa isaanii waan barbaadaniif dantaan dhuunfaa isaanii waan guutamuuf dideef hojii waldaa kanaa dhiisanii ba'anii olola karaa guruupii uumuudhaan ololaan goodaarraa warreen yaada kaasanii miseensa gurjaajessu akkasumas immoo kaayyoo waaldichaa gurjaajessuudhaaf peejii telegiraamii mataa isaanii bananii deemaa jiranii mee akkamiin ibsitu guruupii mataa isaanii bananii deemuun miseensa ammoo gurjaajessuu danda'a miseensi peejii sana hordofu immoo akkamiin hubachuu danda'a isarratti mee ibsa bal'aa barbaanna waan beeksisaa turreefis jechuudha. Galatoomii Haacee hojjettoonni biiroo kana keessa ba'anii turan dantaa mataa isaanii qofa waan hin guutamneef dhiisanii warri ba'an amma guruupii telegiraamii banatanii jiru. Isa kana wal qabatee amma immoo holola oofaa jiran kanaan wal qabatee burjaajessummaa miseensota irratti hammam fida kan jedhu wal qabatee kanaan wal qabachiisnee baay'isawee hundi isaaniitu ofiif dhiisanii hin deemne. Kan maanejmentiin hojimaata biiroo keenyaa tarkaanfii irratti fudhatee hin jira. Kan immoo fedhii ofii isaatiif waan barbaadu daandii qaxxaamursaatiin fayyadama addaa argatee of ijaaree of utubee bahuudhaaf yoo barbaadu carraa dhabee carraan san godhamu as keessatti waan hin taaneef san dhabee kan bahee hin jira. Akkasumatti immoo ilaalcha gaarii ta'ee garuu jiruu isaaniitiin wal qabatee nuumtu walumaa gallee kan hojii jijjiirama hojii biraa argatanii warri fooyya'inaan bahuu danda'an hin jira jechaadha. Bakka sadiitti addaan qoonneeti kan qabannee jirru. Warreen amma guruupii banan keessaa silaayyuu calqabaayyuu kaayyoon qabanii biiroo keessaa wanni ari'uu dandeenyeef burjaajessa qofa hin ta'in waliin dhahinsa jecha biiroodhuma keessa taa'anii numa wajjin taa'anii onlaayinii peejii 5-6 banatanii warri nu wajjiniin numa jalatti ta'aniitoo nurratti duula bansiisaa turan jiru jechaadha. Kanaan wal qabatee tokkoffaa fakkeenyaaf reejistiraala keenya kan ture barreessaa keenya kan ture barreessaa biiroo keessaa kan ture lammii yoo fudhatte lammii Mangistuu Abbabaa jedhama. Otoo fudhattee suura isaa peejii kanaan yookaan immoo YouTube kanaan wal qabachiisee kan miseensotatti beeksisuun ta'uu mala. Miseensonnis baay'een hin beeku. Peejii telegiraamii baname sanis kan bane isuma badhoo godhee jedheeti banne duraan maqaa badhoo godheetiin bane amma immoo isa saniin dhaqnee seera kaampaanii telegiraamiitiin dhaqnee innaa baasisnu immoo bilbili kan isaati nuti anuma lammiiti deebisnee isa san cufnee jirra. Amma immoo guyyaa kaleessaa guyyaa gaafa bulii 8 banee jira jechaadha. Kan biraa lammii peejii biraa lammii jedhee banee jira. Lammiidhuma jedhee kallattii maqaa ofiitiin banee jira. Inni sun waan jalaa cufamee jiruuf jechaadha. Egaa kana sirriitti ilaalla jedhee peejii banuun salphaadha baay'isawee. Maqaa burjaajessuun salphaadha baay'isawee. Otoo dafnee biiroo kana keessaa baasuu baannee ootanne waldaan kun isin diigama. Waldaan kun diigamuu qofaa miti ijoolleen miseensonni waldaa keenyaa baay'een isaa rakkoo keessatti galaa jechaadha. Sababni isaa mucaan kun lammii Mangistuu Abbabaa jedhamuu isaatiif qofama. Daaqoon Gizaachoo Mangistuu Abbabaa jedhamuudhaan beekama biyya isaa irratti. Maqaan dhaloota isaatu Daaqoon Gizaachoo Mangistuu Abbabaa jedhama. Garuu Finfinnee irratti dhufee waraqaa eenyummaa gandaa hoon baasuu fi nu biratti aanaa 3 irratti kutaa magaalaa Kolfee Qaraanii kutaa magaalaa Kolfee irratti aanaa 3 irratti 2011 dhumarra hoonan waraqaa eenyummaa baasuuf lammii Mangistuu Abbabaa jedhameeti kan fudhate malee Daaqoon Gizaachoo Mangistuu Abbabaa jedhama. Abbaan isaatis Qees Mangistuu Abbabaati. Ammarree qeesiidha jechaadha. Qeesii Ortodoksiiti. So tokkoffaa geesiidhaan kan hojjetu nurratti biiroo keessatti soggaa taa'u geesiidhaan nurratti hojjeta. Lammaffaa yakki inni biiroo kana keessaa bahuu danda'eef
miseensota keenya qaama waldaa kana diiguu barbaaduuf yookaan immoo qaama mootummaa ta'eetoo shanee jedhanii warreen nurratti moggaasaniif maqoota miseensa keenyaa qoodee baasee kennuufidha. Qaamni mootummaadhaa qaamni adda addaa waldaa kana keessa dargaggeewwan akkana ekelee faa jedhaman hin barbaannaa hoo jedhan dhufanii isa wajjin kan wal argan na wajjin waliin arganii baasee kennuufidhaan warra barbaadan warra seeraan barbaadan warra jedhan miseensummaa keessatti warra jiran maqaa isaanii barbaadanii kennuufidhaan. Akkuma beekamu miseensi keenyas hin beekaa torbanitti guyyaa lama kan biiroo oolu anan biiroo oolu guyyaa sadeessa warra qaamaa mootummaa wajjin warra tikaa wajjin ta'anii faayilii gurguraa turanii jechaadha. Maqolee adda baafachaa turanii jechaadha. Isaan kan qabnee ture. Waan harkatti isaan harkatti qabneef isaan warra tikaasanis kuni waan siyaasa irraa bilisa ta'e iddoon itti qo'atee namni itti argamu kun jedhee wannan oggoreef biiroo isa oggoruu dandeenya jirra. Waan hunda adda baasee jirra jechaadha. Kana hookoon kan jedhanii warri dhufan shaneedha jedhee dabarsee laata. Warra kaan immoo warra bilisiginnaati jedheet immoo warra kaanitti dabarsaa jira. Shanee an jedhamu hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo hin beekna miti sirrii. Adda bilisummaa Oromoo hin beekna, badhaadhina hin beekna, mootummaa hin beekna. Garuu hololaan sobaan warra uumaa keessa hin jirre, warra shanee keessa hin jirre, haa jiraatus hin jiraatunis warra jiru. Siyaasa warra hin jiraannis ta'us dabarsanii maqaa walii laachuu maaliif barbaachisa? Kan alatti gadi balaaleffannu biiroo keenya keessatti raawwatamu sirrii miti. Kanaaf keessaa bahuu qabda jennee isa san keessaa bahuu qabdu jennee dhoobinee maqoota warra tikarratti karaa isaatiin darbanii deeman karaa nama 300 wayii kan ta'u aksiisee fi falmee aksiisnee yeroo ammaa kanatti isbeeri gurnas amma jedhamutti bilisa baasisee jira jechaadha maqaa jara sanidha. Maqaa isaanii kan bilisa baasee jarri silaa wantu qabne garuu ijoollee biyya itti dhalate qe'ee isaatirraa kaasetti ani inni farrajaa ture jechaadha. Yookaan immoo an dabarsee laachuudhaaf nu keessatti nurratti hojjechuudhaaf kan ture hin taane mul'anni hin cabne waaqni nu wajjin jira jala baanee jirra jechaadha. Miseensi tokkos hin salphannes miseensi tokko isaatis gara keenyaan darbame akka laatamne dafnee irratti oggurree jirra. Wanni of eegamuu qabu garuu ammas miseensota baay'ee filaashiidhaan waan adda addaa maqaa miseensotaatii fi bilbila miseensotaa fudhatee kan bahe baay'eetu jira. Isaan san keessaa kan dhaab gochaa jiru. Miseensi barbaadeetii miti kan dhaab gochaa jiru telegiraamii isaa yookaan guruubii isaa. Miseensi barbaadee hin ta'in ofiif galfachaa jira. Bilbilaan kallattii dubbisuu dandeenyee jirra. Miseejii walii barreessinee jirra. Miseejii Amaariffaan nutti barreessi kireet goonee iskiriishuutiidhaan walitti hin qabsiisnaa fi miseensota martuu akka nuuf hubatanii fi miseejii aadannoo inni ganaan isinitti duula. Telegiraamii biraatan banadhee immoo isinii dhufa jechuudhaan aadannoo afaan Amaariffaatiin barreeffama afaan Amaariffaatiin barreessee nutti aadatee jira jechaadha. Miseejiidha. Kuni maal ibsaa? Tokkoffaa warreen inni duratti irraa qabee falmu warreen inni balaaleffadhu san keessa guutumaan guuttatee jira jechaadha. Formaalii guutee jira jechaadha mucaan kun. Kanaaf bakka jirutti miseensi keenya kamiyyuu ofirraa faccisuu qaba, of eeggachuu qaba. Waldaan keenya waldaa ashwaa irratti hundaa'e godhu hin ta'in waldaa lafa cimaa irratti hundaa'e. Lafa gowwaa, lafa jabaataa, lafa wal cimee qabatu irratti kan hundaa'e malee lafa waldaa ashwaa irratti hundaa'e matu yeroo ammaa kanatti immoo lafa kottee isaa gadi fageeffatee hidda gadi fageeffatee waldaa yeroo ammaa kana dagaagan ol guddachaa jirudha jechaadha. Kanaaf waldaa kana fakkaatu irratti maqaa kakaasuun warri kasaaran yeroo baay'ee isaa warra milkaa'an maqaa isaanii kaasanii nyaachuuf kanuma jirudha. Kanaaf obsinee peejii 276 nurratti cuftanii kanan ani isinirratti ijaarradhe nurratti cuftan buloog gootanii nurraa waldaa keessaa jedhee buloogii warri goone egaa warri onlaayinii yookaan peejii suura fuula isaanii dhoksatanii banatan san hunda yoo buloog goon guruubii isaa buloog goonee jechaadha.
kana keessatti mul'ata jechaadha. Kanaaf sharranyoonni shireetti Oromiffaa baratanii daddaboonnis daddabiitti Oromiffaa baratanii ijaarama uummata Oromootii fi ijoollee saba Oromoodhaa ta'an bakka jiranitti raagaa sobaa ba'aa ooluun iddoo waan hin taane bakka horiin hin oolle qubata guuraa ooluun kanaan wal qabataa jechaadha. Kanaaf miseensonni keenya martusaa kanaan hin burjaajaa jedhee amantaa irraan qabu hin eegu garuu tokko isaa namni tokko namni hin galleefoo jiraatan warri keessanis na dubbistan galatoomadha. Garuu dhiibbaa waan nurraan hin qabu. Dhiibbaa nurraan hin qabu holollee miidiyaa irratti gaggeeffamaa jiru kun obbo Sanyii annaan jettan galatoomadha ulfaadhaadha. Garuu dhiibbaa nurraan hin qabu. Sababni isaa nuti haasa'uudhaan himatu kan agarsiisnu hojiidhaan agarsiisna waan ta'eef galatooma jabaatanii ofirraa ittisuu qabdu, ofirraa horkuu qabdu. Kanaaf jabaannee yoo hojii keenyaan cimsaa deemnu oduma hortuun horti kan jedhamu saroonni siin wajji gaalli siin deema, gaallis bishaan isaa bira hin ga'a, saroonni siin dadhabdee ciciisti. Garaagarummaan keenya garuu gaalli bakka bishaanii ga'ee bishaan isaa dhugee marga nyaatee dheedee quufee nagaadhaan waca malee mana isaatti deebi'uudha. Kanaaf nuyi akka gaalaatti itti deemna. Saroonni yoo dadhabde hin dhaabbatti hin teechi jechaadha. Kanaaf nuti waan gadi deebinee duubatti deebinuuf uummata Oromoo waggaa 150 ol loggomee kan ittiin nuun ta'aa ture rakkoo akkasii rakkoolee diinagdeedhaan abboomamuu dadhabuu keenyatti. Amma garuu warreen akka kanaa kun immoo ergamtoota addaa amantaa ortodoksiitiin maalidhaan walitti buusuudhaaf kan fiigan baay'eetu ture. Asuma keessa taa'ee waan adda addaatiin irratti hojjetamaa ture baay'ee garuu hin dandeenye obsine ofirraa faccifnee jirra, ofirraa baasnee jirra. Miseensa keenyaa miti bineensa keenya jennee fudhanna. Bineensa keenya yoo jennu bineensa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qofaa miti. Bineensa uummata Oromoo martu kana akka eeggattan dargaggeessi keenya hunduyyuu akka ofirraa oggortan waamicha keenyaas maasitti isin dabarsina, isinii dabarsuu barbaanna. Kanaan wal qabatee kana fakkaata gaaffiidhaas na gaafattee wal qabatee yaaceeqa. Galatoomaa yaada bal'aadha yaadni isaan kennanii namoota toora telegiraamii dhuunfaa kadhatanii akkasuma miseensa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa burjaajessuu barbaadanis waan jiraniif isaan irratti ibsa bifa barreeffamaan baasaa turre. Amma immoo YouTube irraanis ibsa sun taane gaaffii deebii keenya keessatti kaafnee fi jirra. Yaada bal'aa kan isaan kaasanii jiranii yaadota isaan kaasan keessaa gaaffii kan inni isinii kaasuu barbaadu jechoota lama fayyadamtanii jirtu. Sharranyoonni shireetti shira baranii tokkos gaaffiin daddaboonni daddabitti Oromiffaa baranii kan jedhu san gaaffii jechi kun miseensaafis ta'e namoota makaaniif iyyuu akka ifuuf sharranyoonni shireetti shira baratanii gaafa jedhamu maal jechuudha gaaffichi akka ifan bira. Ayyee galatoomaadha. Kan isin keessa sharranyoonni shireetti Oromiffaa baratanii yoo jennu warri afaan Oromoo dhiigni isaanii alagaa Oromoo kan jennu sun kana keessatti argama. Oromoo miti akka jenneef Oromiffaa dubbatu, Oromiffaa barreessa, Oromiffaa dubbisu, Oromiffaa dhaga'a. Oromoon akka jenneef immoo waan Oromoo cabsu, waan Oromoo balleessu diinni Oromoodhaan Oromoo irratti waan hojjetu hunda isaa hin hojjeta. Diina Oromoo wajjin walii galuu filata yeroo baay'ee isaa. Oromoo wajjin walii galuudha manna diina Oromoo wajjin isa Oromoo cabsuudhaaf, Oromoo jigsuudhaaf, Oromoo bittinneessuudhaaf fiigu wajjin walii galu. Fakkeenyaaf maqaa namaa tanii maal jedhanii guuranii kennuun dabartanii kennuun FB irratti akkanatti banatanii maal jechuun kun shira qeessonni hojjetanidha. Shira warri shireedha. Shira irratti jalatti gidiraa baratanii ittiin dhufanii shira irratti Oromoo irratti maranii. Kuni warra sharranyootani. Daddaboo sharranyoonni jechaan hojiin isaanii isa kanaan ibsaa jechaadha. Oromiffaa dubbatu waan Oromoon wanni ta'u hundasaa wanni jedhu. Daddaboonni daddabiititti Oromiffaa baratanii dhufanii. Waan jedhu lamaan isaaniitiyyuu Oromoon fayyadanii Oromoodhaan miidhuu dhufanii. Lamaan isaaniitiyyuu of eeggachuu qabu kan jennu lamaan Oromoodhaaf wadaa jaamutti xilaata malee. Daddaboonni daddabiititti Oromiffaa baratanii dhufan yoo jennu
Daddaboonni daddabiitti Oromoo fudhatanii dhufanii Oromoo dabaddabsiisu. Maal gochuudhaan kinooree utuu maqaan amma darbamee laatame kun oduun dafee qaqqabuu baadhe warroonni asiin kaanaan wal qabachiisee galata guddaa qabu warri tika keessa jiran warri nu deeggaran warri maqaa isaanii jara sanii naa haquu danda'an warri na deeggaran baay'een isaanii cimooleen hin jiru warri Oromoo ta'anii achi keessatti jiran ijoolleen Oromoo tika keessa jirtan galata guddaa qabdu galatooma baay'een isin dinqisiisadha isinan galateeffadha baay'ee galata guddaa qabdu saba Oromoo fuulduraaf irree kanarraa kaasanii bahu maqaa keessan dhahuun barbaada maqaa keessan hin dhahu ekelee jedhe Arreejinii kana keessa jirtan bakkee kana kan jirtan hin jedhu garuu akkuma waliigalaatitti ijoolleen tika keessa yeroo ammaa kanatti jirtan ijoolleen Oromoo taatan baay'ee galata guddaa qabdu galatoomaa ulfaadhaan isin jechuu barbaada. Daddaboonni maal godhu sidii qaacee daddaboonni yeroo mara kan nutti taphataa jiraatan dhufan daddaboon dabarsanii nu laatu wadiinni nu dhaan hoonuree dhaabbatanii nutti kolfu. Arreebsisu isaanii. Anreebsisu isaanis kan dabarsee laatu isaanii. Kanaafuu isaan kun daddaboota. Daddab jechaan maal jechaadha? Wangeela irratti dhoowwadha. Daddabi jedhamu ilmoo namaa jedhama. Daddab jechaan dhagaa jechaadha. Nama dhagaa jechaadha bakka. Dhagaadhaan garaagarummaa hin qabu. Yaaduu hin danda'u. Sammuun isaa duudadha. Waan gaarii yaadu waan ammayya malee wanni gaariin isatti hin mul'atu. Hin nadhaa. Itti tolu miidhaguuti. Kanaaf daddab jechaan maaliin stupid jedhama kan Ingiliffaanis stupid bakka waan nama donqooroo yookaan immoo nama sammuun isaas yaaduu hin dandeenye namummaa hin qabne jechaadha. So kun amma hojii maalitti hojjete hojii shiraatti hojjete moo hojii daddabiitti hojjete moo hojii shireetti hojjete lamaan hojjete kun. Namni ammaa kun lamaan hojjete. Lamaan isaatu walitti qindeessee hojjetee jira jechaadha. Shiras hojjetee jira. Daddabsiisnetas immoo daddabsiisuudhaaf ijoollee dabarsee na jalaa laatee jira. Ijoollee koo jedhan miseensa tokko akkuma kurnanuyyuu anaaf ijoollee koodha dhala koodha anaaf miseensi kunni kurnanuu anaaf ijoollee koodha malee miseensota koodharra hin jedhan. Akka ijoollee koodhan laalan hundaayyuu garuu dabarsanii bifatanii laachuun maaf barbaachise. Deebisanii immoo ba'ee asii ba'ee fudhatee ba'eetu shira maruu jechaan kanarra kan caale maalinni telegiraamii banatee guruupiidhaan wanni godhee waan maal agarre waan beekne nam beeku baay'isame namni kun anna arge asumatti na arge waldaa kana wajjin wal qabatee na arge fakkeenyaaf amma gaafii inni barreeffaman beektu laata irratti barreesse 93 aga 99 jedhee ture agartee yoo ta'e achirratti barreeffama isaarratti 93 hanga 99 dargaggeewwan Oromoo Finfinnee keessaa haraa fi arsiisaa ture jedhe. Imagine ani bara 1991 aga 97 taasisii kuni shaniiti ana mana hidhaa ture. Qaallitti keessaa hin arsiise moo silaa kana ramee qaallitti tol dhufa. Baay'ee nama gaddisiisu isa kanaadha tokko. Kan biraa Gokeet shoorratti waan ani dubbadhe san hundaa isaatiyyuu garagalchuudhaan barreesse. Garagalchuudhaan barreesse. Waan Oromoo jecha maal jechaadha? Oromoo arsiisuu waan jechaadha. Oromoo namuma salphaatti gaafaadhaan haramuudha moo namuma kashalabbeedhaan haramuu danda'udha? Nama callee haramuu miti Oromoodha. Of danda'ee Oromoodha bakka. Kanaaf akka isaanii daaqonii qeesii daabboo farsoo barbaada bataskaanarra naanna'anii sanbata irraa oolanii warra gidiraa geesiidhaan qaddasaa jooranii miti. Kana waldaa keenya keessaa ilaalcha akkanaa warra qaban ammas taanan hin faccisnaa keessaa yaasna ammas nan yaasa ammas hin yaasa qulqullaa'aa jira biiroo keenya keessaa ilaalcha akkasii warri qaban ilaalcha dabaa warri qabdu daddabinata warri gaggeessu shira warri martu ammas yaa'eef jira qulqulluudha yeroo ammaa kanatti biiroon keenya. Kanaaf rifoormii gaariirra jirra HR'i ayyuudhaan of marsinee jirra yeroo ammaa kana lubni dhufee jira. Telekominikeeshinii irra warri hojjetan baay'ee galata guddaa qabu nu qaqqabanii jiru nu oolchanii jiru shira baay'eedhaan nurratti yaadamee jiru hin danda'amne borullees nu hin danda'an. Kanaafuu daddabiitii fi shireen kana taphatan miinaa kana taphatan waggaa meeqaaf taphatan waggaa 30 nurratti taphatanii jiru waggaa 30 kana nurratti taphatan waggaa 30
seerri mirga keessirraa fudhatee too mirga keessirraa fudhatee too dirqama keessirratti tuulu daddabiitii fi shira jalatti ba'e. Seerri waan kee ta'e sirraa fudhatu hundu warra achi daddabiitii fi shiree jalaa dhufee kan nurratti ba'e. Oromoo shiran qabu. Oromoo ta'ee too Oromiffa dubbachaa kan Oromoo nyaachu gantuuf galtu uummata Oromoo keessa jirtudha malee Oromoo mati. Oromoon galtummaan qabu, Oromoon galtuun qabu, Oromoo najjeesu, Oromoo nyaatu, Oromoo xureessu, Oromoo gadi hin baasu, Oromoo waliin salphisu. Kuni ijoollee ilmaan hin gadda'an jechuu danda'e ijoollee rakkoo qabanidha. Dhalootumarraa kan rakkoo qaban, dhiigni isaanii kan rakkoo qabu, qomoon isaanii kan rakkoo qabu, sanyummaan isaanii kan rakkoo qabu, Oromiyaa keessatti kan dhalatan, dhalataa Oromiyaati immoo dhalataa ilma Oromooti kan jedhamu kanaaf kanan jechaa jiru. Yeroo baay'ee isaa dhalattoonni Oromiyaa keessatti dhalatan yeroo baay'ee isaa Oromiyaa keessatti dhalachuun Oromummaa ibsu. Gocha keetti Oromummaa kee ibsu. Oromiyaa keessatti dhalatu Oromiffan baratu hin danda'u hin barreessu. Qubni barreesseedhaaf oolu barreessuu baatan kan jedhu kanaan duraatis gorsa wayii nama tokkootiif dabarsitee turte kanaan dura FB keenya irratti argee jira. Kanaaf qubni barreesseedhaaf waa barreessu hunduyyuu kun barreessuu danda'eedhumaaf kan callee barreessuu hin jira. Kun immoo shiraaf kan barreessu jira. Kun immoo raawwii kaleef hin gadda raagaa sobaan fayyadamummaa abbaa garaa maatii. Abbaa garaa jala bu'anii abbaa garaa ta'uudhaan abbaa garaa ta'anii oduu funaanuudhaan mana murtii raagaa sobaatiin raagaa ba'aa bulan. Maal akka ragaa bulan leenji'aa bulanii guyyaan raagaa ba'aa warreen oolan saba akka kanaati nama akka kanaati. Kanaaf bakka jirutti ofirraa akka hojjetan ofirraa akka eegdan FB keessattis akka eeggattan telegiraamii keessan keessas akka of eegdan bakka argitanitti immoo akka akeekkachistan akka ofirraa dhaabdan dhaabi nurraa akka jettaniin kabajaan waamicha koonsiniif dhiyeessa nu bira dhaabbadha. Waan waldaan hojjechaa jiru ajaa'iba waan ta'e martusaa waan ajaa'ibaa keessa jirra. Wanni ajaa'ibaa sun immoo hammiseessa hundaatu an sanyiiti mati. Sanyiin nama tokko sanyii gororri afaan isaa keessa jiru tasa buurruutti ol deebi'eetoo ajjeesuu danda'a sanyii dhumaayyuu. Sanyiin du'u sanyii 10,000 jiru. Sanyii 10,000 jira. Sanyiin 10,000 kun maal godha? Itti fufuu qaba malee dhaabbachuu hin qabu. Sanyii wajjin hin dhaabbachuu hin qabu. Sanyii wajjin hin deemuu hin qabu wanni tokko. Kanaaf jabaadhaa cimaa na cinaa dhaabbadhaa jabaadhaa waamicha koodha. Kanaaf galatoomaa. Si bareeda yaadota lama isinii kaasirratti yaadni isin kaastanii ibsiisin laachaa turtanis bareeda jechuun barbaada. Waantaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa amantaadhaan akkasumas kutaa lagaan kan deemu osoo hin taane amantaarraa bilisa kutaa lagaarraas bilisa namoota ilaalcha akkasii qaban namoota ilaalcha amantaa qaban namoota ilaalcha lagaa qaban biiroo keessaa illee gaggeessee akka wanti kun biiroo keessatti gaggeeffamu bakka baasee jira jechuudha. Toora telegiraamii banachuudhaan miseensa tajaajiluuf warreen deemaniifis immoo dhaamsa dabarsitanii jirtu. Yeroo ammaa kanatti waadaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa toora telegiraamiitiin kan barreessaa jiru yookaan kan ittiin wal qaqqabsiisaa jiru caffee Youth Multi-Purpose Cooperative Society gruppii jedhu qofa kan inni qabu. Gruppii biraa waan hin qabneef miseensonni keenya gruppii waadaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa telegiraamii seentanii caffee Youth Multi-Purpose Cooperative Society jettanii yoo sarchi gootan isinii dhufuu danda'a. Gruppii sanaan ala garuu kan agartan akka hin hordofne isiniin jenna. Isaanis immoo ibsa isaanii keessatti yaadota bal'aadha kan isaan kaasaa turan jechuudha. Yaadni kiyya kan goolabaa yookaan immoo kan xumuraa gaaffii takka xumuraa jechuudha. Gara goolabaatti deemnee jirra waan ta'eef gaaffiin kiyya inni goolabaa hojiilee waaldaan keenya yeroo dhiyoo kana keessatti hojjechaa jiruu fi gara fuulduraatti illee hojjechuudhaaf kaayeffatee jiru. Gurra miseensa keenya akka fuulduraaf gaaffii kana isin gaafadhe hojiilee amma waaldaan of harkaa qabatee jiru. Gara fuulduraattis kan hojjechuutti jiru miseensota keenya akka nu ibsitan barbaanna jechuudha. Maal hojjechaa akka jiru, maal hojjechuudhaaf akka karoorfatee jiru, galtee maaltu harka isaa keessa akka jiru, galtee maal immoo eeggachaa akka jiru jechuudha. Isarratti ibsa xinnoo miseensa biraan nu geessanii nunis qophii keenya goolabne gara torbaanitti kan wal dabarsinu ta'a jechuudha.
galatoomii egaa waldaan keenya waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala maal hojjechaa jira hojii maal irra jira ifin kunumtuyyuu jijjiirama tokkodha baay'ee guddina tokkodha kunumtuyyuu bifa kanaan yuutiibii banannee joornaalizimii godhannee kaameramaanii professionaal ta'e godhannee gaazexeessota cimnoota godhannee haala kanaan biiroo keenya godhannee iddoo itti waliin mari'annus mimmijeeffachuun galtee tokkodha. Oduu kan gad dhaabbatte ollaasoo nama qabatta waan ta'eef ollaasoo qabachuutti tola waan ta'eef oduu kan gad dhaabbatte ollaasoo qabattee too diina lafaan na'achuu hin dandeessu waan ta'eef qilleensa irra jirta waan ta'eef ofii fuuftu. Inni biraa galteewwan arganne tokkoffaa amma ooditii waggaa tokkoo fi ji'a 5 xumurannee jira. Waggaa tokkoo fi ji'a 5 yoo jennu waggaa tokkoo fi ji'a 4 waggaa tokkoo fi ji'a 4 yoo jennu jiini 4 sun ooditiidhaaf hin mijatu galmee irra ture. Waggaan tokkoon darbe kun immoo hojiidhaaf hojjetamaa kan ture waggaatti kan ta'u amma garuu isa ooditii jala waggaa keenya kanatti gaafa 29 ji'a 6/2012tti jala waggaa keenya bara guyyaa hundeeffama waldaa keenyaatiin wal qabatee dhiyeessii gabaasa ooditii keenyaatii fi akkasumas konfiraansii waldaa keenyaa hin gaggeessina jennee qophii irra jirraa jechaadha. Rabbi yoo nagaan achiin nu ga'e kanaan itti deemnaa jechaadha. Sanitti aansuudhaan ijaarsa mana jireenyaatiin wal qabatee yeroo ammaa kanatti mootummaan bulchiisa gaariidhaan rakkoo jiru hiikaa jira. Dabareedhaan hiikaa jira. Dabaree keenya biras ga'aa jira. Ittuma deemaa jira. Miseensonni keenya kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensonni keenya mara hambiyya keessas jiran hambiyyaan ala jiranis galata guddaa qabdu. Obsaan nu eeggachuu qabdu. Nu faana bu'uu qabduun akkasumas kabajamoon Ameerikaan keessatti kan argamu obbo Gammachuunis cimina guddaadhaan nu bira dhaabbachaa jiru. Jajjabina nu laachaa jiru. Ameerikaan keessas warri jiran biyya alaatis warri jiran biyyoolee alaa baay'ee keessatti warri jiran miseensonni keenya hin jijjiiru. Cimina qabdu. Koominiitii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa dhalattoota Oromoo biyya alaa jiraatan yeroo dhiyootti koominiitii cimaa isaa hin hundeessina. Biyya alaattis biyya keessattis hundeessine sirriitti dhalataan biyya alaa dhalataa Oromoo biyya alaa jiru dhalataa Oromoo biyya keessa jiru wal qaqqabuu akka danda'uuf walitti hidhamiinsa hin goona jechaadha yeroo dhiyootti kana waldaa keenyatti. Kanaafuu ciminaan koominiitii cimaa isaa ijaara jedheen fiigaan jira. Miidiyaa keenya TV kana sirriitti saatalaayitii isaatis akka babal'isnuuf warreen humna qabdan, warreen ogummaa qabdan, warreen dandeettii isaa qabdan, warreen immoo piroojiinii gaarii akka qabdan kara keenyatti akkan yaada nuuf laattan waamicha gochaa yeroo ammaa kanatti mana baaburaa Minaandaa ijaaraa jirra. Lafa ofii keenya fudhannee mooraa mootummaan mijeesse keessatti galuudhaan bajeta waldaatiin ijaarrannee qabeenya dhaabbataa horannee jirra. Torban dhufu keessa kan eebbifamu ta'a. Isa qofa miti. Giddugala gabaa magaalaa Amboodhaa guyyaa gaafa facaasaa torban har'aatitti kan eebbifamu ta'a. Akkasumas kibba lixa Shawaa magaalaa Leeman keessatti kan ijaarames hin eebbifamu. Iddoo adda addaatti galteen nuyi galle hundi isaa itti deemama. Farmiidhaan wal qabatee hoolota irratti waan ajaa'ibaa hojjechuudhaaf sirriitti riizaltii adda addaa hojjechuudhaaf ijaaruudhaaf sirriitti waan hundaaf itti jira. Waa'ee bishaanii warshaa tokko maali hunda afat gafatiin hunda baannee deemna. Hin karoorfannaa, hin xiyyeeffannaa, yoo ta'u baate immoo bira dabarree kan ta'u hojjennee kan hin taane sanitti akka itti ta'utti itti deemina malee dirqama kun ta'u malee kanatti hojjedhu kan fixadhu malee sanitti hin darbu jechuu hin dandeenyu. Maaliif caffee use multi-purpose cooperative society association jechaan maal jechaa? Multi-purposeidha kan keenya. Use jechaan dargaggeewwanii dargaggeessaa sammuu dargaggeessaatiin dandeettii keenyan beekumsa keenyan baay'ee mul'ata kan hoggaa 18 mul'ata kana wajjin kanan rakkadha. An wajjin anan ulfaa'ee jiraadha jechuun hin danda'amu. Waldaa kana nan dhale malee hin hundeessine. Waldaa kana dhalee yoo kan uummataa ta'u kan ammoo
anaaf kana bu'aan ko kana kuni olaantummaa keenyadhaan olaantummaan diinagdee uummata Oromoo Finfinnee keessatti sirriitti balali'uu qaba ka'uu qaba diinagdee qaba dagaaguu qaba ijoolleen Oromoo qaxaleen akkuma keetii kan akka jedhaa kun akka bini kan akka as keessa jiran hundi isaatiyyuu sirriitti baay'achuu qabna Finfinnee kana sirriitti booji'uu qabna hojiin booji'uu qabna kanaaf agardaama ta'een Finfinneen haadha teenya haadha manaa abbaa biddeenaa keenya hamaati Finfinneen obboleettii teenya niitii diina keenyati Finfinneen anura keenya agabuu nu bulchiti Finfinneen mana keenya ala nu bulchiti Finfinneen biyya keenya biyyaa nu baasti waan kana shananiin keenya mirgaan waan shanan bitaa kana nurraa fudhatamtee jirti waan kana shananiin immoo kana shananirraa immoo kana shananiin deebisnee booji'uudhaaf haala amma nu calqabne kana caffee yuuz maltii parpazii kanaan qindoofne oduu siyaasaan addan bahin oduu qomoon addan bahin ilaalcha lagaatiin oduu addan bahin amantaan oduu adda waliin qoodin dhabaa fi qabaanan adda oduu waliin qoodin qallaa furdaa barataaf doofaadhaan oduu adda waliin qoodin saadhaan oduu adda waliin baasin walitti dhufnee akka wal qabannee waliin taane tokko hojii keenya hojjechuudhaan Finfinnee keessatti gadi buunee ol baanee hojjennee harkatti waan qabachuu qabnu qabanneeti handiina harkaa booji'uu qabnu kanaaf waldaan keenya jammoo irrattis ijaaraa kan jiru kana yeroo ammaa kanatti sirriitti maal gochuu qabna Finfinnee keessatti qullubbii gurguruu ta'ee hojiin keessan kan jedhan tokko jiru hiyyummaa warri qaban hiyyummaa keessaa ba'a hiyyummaa kiisitti mati kan nama cabsa hiyyummaa sammuutiin nama cabsa hiyyummaa sammuu keessaa ba'a hiyyummaa sammuu keessaa ba'uu qabdu nu hiyyummaa sammuu keessaa baanee jiru hiyyeessaa mati nuti dureessa sammuudhaan maallaqaan hin qabnu ta'a bormoo finna ba'aa isinis akka nuyi baanetti hiyyummaan sammuu tokkoffaa akka harreen nama godha hiyyummaa sammuu akka harreen nama godha hiyyummaa sammuu harrummaadhaan garaagarummaan qabu warri hiyyummaa sammuu qabu harrummaan garaagarummaan qabu oduu qubee qabu gootaraa qubee ta'ee jiran barumsa isaa olaaltu barreeffama isaa olaaltu dubbii isaa olaaltu ingiliffa malee siin dubbatu barreeffama isaa olaaltu ambiraat waraqata isaa olaaltu digrii qaba peeji digrii qaba doktariitii qaba qubeedhaan gootaraa qubee ta'ee garuu sammuun isaa uumaan fayyadu taanaan kuni hiyyummaa sammuu qaba jechaadha. Hiyyummaa qubeen qabu qubeedhaan gootaraa guutuudhaan gootaraa sammuu isaa qubeedhaan guutuudha. Garuu cabsuu malee cimsuu hin beeku. Duubaa harkisuu malee duubaa dhiibee dabarsuu hin beeku. Dura dhaabbachuu malee jalaa goree dabarsuu hin beeku. Waliin fiiguu hin qabu hin danda'u hin beeku. Fedhii hojii hin qabu yaada hojii hin qabu mul'ata hin qabu abjuu hin qabu qibixxira malee qibixxira jechaan qisheeti. Abjuu sa'aatii sagalii hin qabu abjuu sa'aatii kudhanii booda malee abjuu kudhanii booda immoo hinaaffaa fooniitti irratti hundaa'eeti kanaaf hinaaffaa foonii warri qabattan walirratti warri qaatan nama keenya kan taatan nama keenya irratti hinaafina hinaaffaa walirratti hinaafuun dirqama hinaaffaan barbaachisu hinaaffaan walii lama hinaaffaan foonii jira hinaaffaan hafuuraa jira hinaafuu kan nurraa eegamu hinaaffaa hafuuraati malee hinaaffaa fooniitti matu hinaaffaa foonii walirratti hinaafuun barbaachisaa matu kanaaf hinaaffaa keessaa hobaan sirriitti waan ajaa'ibaa hojjechuu hin dandeenya ammas waan amma booda haasa'uu naqdu baay'ee isaa kana gochuufi asirra geenye kana gochuufi kana goone nu eegaa hin jedhu ammaan booda waan goone immoo mul'isuu dabalee isaanii sadarkaa isaatiin dabarsu miseensaaf gabaasu beeksisuu dabalee nurraa eegamu ammaan booda akkana gochuufi nu eegaa akkanatti nu obsa guyyaa amma kanaa nu eegaa bara amma kanaa ji'a amma kanaa nu eegaa hin jedhu jennee dadhabne amma hojjechaa jiru waan hojjenne kana beeksisuun nurraa eegamu kanaaf ammas galtee gallaffannee martusa sadarkaa gamtaa baankii Oromiyaa irratti waldeelee 98 ol keessa sadaffaa baanee too kompiitaraa fi sartifaayid taanee badhaafamuun kan keenya gamtaa baankii Oromiyaatiifis galata guddaa qabna nuti hojiidhaan badhaafamna oduudhaan hin badhaafamnu cimmis mana guuttee qunxur mana fixxee akkuma jedhamu san nuti warra cimmis malee warra qunxur himatu hin qunxurru gadiyyaa hin cimmisnaan wal guddisnaan waliin guddan kanaaf karaa kiyyaan galatooma horaa bulaa thank you very much. Egaa yaadannoo baay'eedha kan isin kaastan irratti waadaan keenya argatee fi hojiilee waadaan keenya hojjechaa jiran irratti yaadata hedduu kaastanii jirtu. Miseensi keenyas akkasumas miti miseensis yaadata isaan kaasan mana keessan teessanii kan hordoftan
qophii keenya farra hiyyummaa guyyaa har'aa isinii qopheessine isinii qabannee dhiyaannee aga amma kan isin biraan gahaa turedha. Qophii keenya guyyaa har'aa asirratti goolabnee jirra. Qophii keenya torbaaniitiin kan walitti deebinu ta'a. Aga qophii keenya torbaanitti naga nuuf ta'a isiniin jenna. YouTube channel Media Caffee subscribe, share, like gochuudhaan, comment gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Nagaa nuuf ta'a.